በእንተ ሔዋን ተአጽኦ ተገነተ ወንተ ማርያም ድንግል ታረወ ለነ ዳግመ ኢናፈን መነኬ ነኛቴ torbii kana keessatti kan waliin barannu waa'ee mana qulqullummaa isa Waaqayyoon qulqulleessee fi mana qulqullummaa kan jedhame isa foon keenya isa qaama keenya kan waliin dubbannudha. Mana keetiif nan hinaafe jedhe maali dhalaata maaltu Daawitiin qunname maallaqa sanis jaraanii bittinse maallaqa kana asii baasaa hola kana asii baasaa iddoo namni hundi loogii malee qoqqooddiinsa malee itti dhagaamu yoo jiraate mana qulqullummaa kanaadha. Warra maqaa amantiitiin bu'aa barbaaduudhaan bakka bu'amu yoo affeerrame malee yoo qarshiin kaffalameef malee kanaafidha Yesus Kiristoos namooticha mana sana keessa ari'een jenne hojiin keenya guyyaa guyyaatti raawwachaa jiru mana kiristaanaa diigatii jirra. Kanaaf isiniin Kiristoos yommuu nu ilaali har'a maal yoo taasisnu nu ilaala laata? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Jaallatamoo fi kabajamoo maatii Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis Waaqayyoon kan jaallattan biyya alaaf biyya keessa jiraatanii dubbii sagalee Waaqayyoo isa fayyina namaaf laatu isa nama hunda qabbaneessu isa nama dadhabetti jabina horuu isa nama gaddeetti gammachuu laatu kan dhaggeeffachaa dhaga'uudhaaf kan walitti qabamtan hundi keessan nagaa namaatiin miti nagaa Waaqayyootiin nagaa isinitti dhammadhaa akkam yoo nageessan akkam turtan akka cubbuu keenyaa otoo lakkaa'in akka dhiifama isaatti akka irra daddarbaa keenyaa otoo lakkaa'in akka baay'ina arjummaa isaatitti guyyaa irratti guyyaa dabaree umrii dhiifamaa umrii gaabbii nuuf laatee mana isaatitti kan walitti nu qabee bakka jirutti kan nagaan nu tikse waaqa abboota keenyaaf galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon kan deesse haati gooftaa qulqulleettii dubaroo maalamii gooftaa ishee tokkichi fayyisaa addunyaa yommuu jedhamu isheen haadha fayyisaa addunyaa. Gooftaan ishee tokkichi ilmi ishee tokkichi ifa barabaraa ifa dukkana keessatti namaaf ibsu yommuu jedhamu isheen bahaa caaltuu bahaa dhugaa kan nuuf argamsiiste abboonni akkuma dubbatan ba'inta Heewaan ta'aasoo tagannata wanta Maariyaam Dingil taaroo lana daagima Heewaan ishee jalqabaatiin jannataa yoo baanes Heewaan ishee lammataa kan jedhamte dubaroo Maaramiitiin gooftatti kan ittiin araaramne jannatatti kan ittiin deemne isheedhaafis galannii fi ulfinni haa ta'u ergamoota qulqulloota toloota hundumaaf akka kennaa fi kabaja waaqni isaaniif kennetti kan kabajamanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Baga guyyaa Tsooma Abiyyii keessaa Tsooma guddicha keessaa torbee isa sadaffaa jedhamee waamamu mukuraabii kanaan singee nuun ga'e. Egaa kan barsiisu Waaqayyoodha kan nama gorsu Waaqayyoodha akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti kan waliin barannu ta'a. Inaaffan mana kee na nyaate faarsaa Daawit faarsaa 68 lakkoofsa 9 asmaqnaata biitika bala'aanni inaaffan mana kee na nyaate arrabsoon si arrabsanis narrattiin kufee anoo tsoomiidhaan ofan adabee jedha. Egaa qulqulluun Daawit dhaloota gooftaatiin dura nama ture nama qulqullummaa isaatiin beekamuudha. Torbeen nuti ammarra jirru kuni torbee mukuraabiidha. Torbee kanaaf akka ta'utti qulqulluun Yaared immoo faarsaa kana nuuf kaa'edha. Mukuraabii jechuun mana sagadaa mana qulqullummaa Ayihuudonni yookaan Israa'eloonni itti wal ga'anii Waaqayyoon gadhatan gara Waaqayyootti imimmaan isaanii dhangalaasanidha. Egaa torbee kana keessatti kan waliin barannu waa'ee mana qulqullummaa isa Waaqayyoon qulqulleessee fi mana qulqullummaa kan jedhame isa foon keenya isa qaama keenya kan waliin dubbannudha. Daawit akkas jedhe inaaffan mana kee na nyaatee jira arrabsoon si arrabsanis anarratti kufee jira. Yaa saba Waaqayyoo hubachuun barbaachisaadha. Egaa inaaffan gosa lamaadha. Inni tokko inaaffaa isa fooniiti, inni tokko inaaffaa isa hafuuraati. Namni obboleessi isaa waan qarshii argateef inaafu jiraachuu danda'a. Namni hiriyaan isaa waan fayyaa qabuuf inaafu jiraachuu qaba. Ofii isaatii fayyaa dhabee yoo hiriyaan isaa fayyaa kan qabu ta'e namni ni inaafa. Yookaan immoo akkuma barteedhanis yookaan immoo mammaaksisanis jennu daldalaan kan gaddu qabeenya isaa waan dhabeef utuu hin taane hiriyaan isaa maaf qabeenya dhabuu didee yookaan daldalaan qarshii isaa saammame maafan qarshii saammame jedhee waa'ee ofii isaatiif kan gaddu utuu hin taane kan na waliin daldalu maaf hin saammamne jedhee gadda. Kun inaaffaa isa badiidha. Inaaffaa kana Waaqayyoo biratti isa jibbamuudha. Namni inaaffaa akkasiitiin qabamu jiraachuu danda'a. Hin barbaachisu. Inni barbaachisu garuu ni jira. Inaaffaa akka Daawit inaafaa jiru kan
Inaaffan mana waaqayyoo arrabsoon mana waaqayyoo ragee ana arrabsan jedhanii fudhachuun badii mana waaqayyoo badii kooti jedhamee kan fudhatamu inaaffaa akkasiiti. Inaaffaa akkasii yoo ilaaltan qulqulluun Eeliyaas yommuu bantii waaqayyoo isa samii waaqayyoo waggaa 3 cufu akkas jedhe. Yaa waaqayyoo kabaja kootiif inaafee miti ulfinni koo akka mul'atuufi miti kabaja kootiif miti waa'ee keetiifan inaafee waa'ee ulfina keetiifan inaafee malee isa kootiif miti jedhe dubbate. Inaafuuni manni kootiif mana kootiif otoo hin taane mana waaqayyootiif jennee isa inaafnu yoo ta'e ani maafan qarshii dhabeedhaan otoo hin taane manni waaqayyoo maaf gadi buuti jedhanii kan inaafan yoo ta'e hiyyeessi akkamittiin nyaata dhaba akkamittiin waan dhugamu waan nyaatamu dhaba jedhamanii inaaffan hafuuraa akkasiitaan Daawit inaafsise kun. Arrabsoon si arrabsanis narratti hin kufee mana keetiif nan inaafe jedhe. Maali dhalaata maaltu Daawitiin qunname waggaa kana dura raajiidhaan waa'ee guyyaa irraa kana yommuu dubbatu maaltu mudate kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e Wangeela Yohannis boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaastanii yommuu dubbistan seenaa baay'ee nama ajaa'ibutu jira. Gooftaan Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos foon namaa uffatee dubaroo Maariyaamii irra nama ta'ee gonka waaqa ta'e yommuu lafa kanarra deddeebi'utti mana mukraabii yookaan mana sagadaa mana kadhataa kana keessa dhixe. Yommuu kanas akkas jedha. Namoonni bara sana turan Ayhuudonni Fariisonni mana qulqullummaa keessatti walitti qabamanii ni daldalu turan. Horii kan bitu horii bitaatii maallaqa wal jijjiiratii guugee walirraa bitaatii hoolaa qotiyyoo waan biraas fedha foonii isaanii achi keessatti yommuu ta'an ni ilaale. Yommuu kana Kiristoos Yesuus callisee kan ilaalee miti. Quncee isaa qabatee mana sana keessaa hoolota sanas ni baase ni ari'e. Meeshaa isaan qabanis jaraa ni garagalche. Maallaqa sanis jaraa ni bittinse. Maallaqa kana asii baasaa hoola kana asii baasaa jedhee isaan ittiin dubbate. Manni koo mana kadhannaa manni koo mana sagadaa jedhama. Isinoo mana daldalaa taasistan jedheetti dheekkame. Yaa saba waaqayyoo asirrattiin wanti gadi fageessitanii ilaaluu qabdan dubbii guddaatu jira. Manni koo mana kadhataa jedhama. Isinoo mana sagadaa kan ture kana mana daldalaa taasistan jedhameera. Manni waaqayyoo mana qulqullummaa mana kadhataa mana namni itti gadde itti gammachuu argatu mana namni waaqayyoo irraa araara dhiifama itti argatu sabni hundumtuu waaqa fuuldura dhufee itti dhaabbatu. Isaayyaas 56:7 irratti maal jedhe raajichi ani gara tulluu koo qulqulluutti isaan nan fidaa mana kadhannaa koo keessattis gammachuu isaaniif nan kenna aarsaa isaanii gubamuu fi qalmi iddoo aarsaa koo irratti fudhatama ni argata. Manni koo saboota hundumaaf mana kadhannaa jedhama jedhe. Manni koo saba hundumaaf mana kadhannaa jedhama. Manni waaqayyoo saba kanaaf otoo hin taane saba sanaaf otoo hin taane saba hundaaf dhiiraaf qofa otoo hin taane dubartiif qofa otoo hin taane nama hundaaf mana qulqullummaadha. Biyya lafaatti namni mana murtiitti qixa ilaalamuu hin danda'u. Sabni hundi iddoon itti qixa ilaalamu, iddoon itti sagaleen isaa qixa itti dhagahamu, iddoon itti wawwaanni isaa, iddoon itti iyyi isaa qixa itti dhagahamu hin jiru. Iddoon namni hundi loogii malee qoqqooddiinsa malee itti dhagahamu yoo jiraate mana qulqullummaa kanaadha. Kadhannaadha. Manni koo mana sabni hundumtuu itti kadhatudha jedhee Waaqayyoon gama raajichaatiin dubbatee tura. Isaan garuu mana kadhannaa utuu hin taane mana daldalaa godhatan. Mana sagadaa mana waaqayyoo irraa araaraaf dhiifama itti fudhatan utuu hin taane mana itti daldalan mana itti qarshii walirraa bitanii taasisan. Yommuu kana waaqayyoon gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qunceedhaan achi keessaa hoolota sanas ni baase qarshii sanas jalaa bittinneesse. Qulqulluun Yohaannis afaan warqee waa'ee dubbii waaqayyoo kana yommuu dubbatu akkasittiin jedhe. Innoo mana qulqullummaa seenee warreen gurguratan ari'uudhaan utuu hin taane meeshaa isaan qaban jalaa bittinsuudhaan horii achi keessa jiru sanas immoo achi keessaa baasuudhaan manni isaa mana kadhataa malee mana daldalaa akka hin taane ni agarsiise. Manni isaa mana qulqullummaa malee mana cubbuu akka hin taane manni isaa mana fedha waaqayyoo fedha samii itti raawwatamu mana itti kadhatamu malee mana biyya fedha foonii itti raawwatamu akka hin taane ni agarsiise. Mana abbaasaa keessatti yommuu waan kanas argu fedha foonii yommuu raawwatan waan biyya lafaa yommuu raawwatan yoo ilaalusi Kiristoos Iyyasuus obsuu hin dandeenye jedhe. Obsuu hin dandeenye. Cubbuu namaa kan namaaf obsu waaqayyoodha.
Waan hundumaa kan namaaf obsu Kiristoos Yesuusidha. Guyyaa kamisaa qabamee yommuu reebamu, yommuu fannifamu, yommuu fuulduratti kuffisanii fardoonni fuulduraan jiran irra deeman, yommuu duubatti kuffisanii fardoonni fuuldura jiran duubatti irra deeman, yommuu fuulduratti kuffisanii immoo fardeen duuba isaa jiran irra ba'an, yommuu qoree sana hunda irra kaa'an, yommuu ija isaa hidhanii yaa Kiristoos mee dubbadhu eenyutu si reebatii jira jedhanii yommuu hancufa itti tufan waan tokko iyyuu hin dubbanne ni obse Kiristoos Yesuus. Yommuu mana Waaqayyoo keessatti, mana isaa keessatti garuu hojii qulqullummaa otoo hin taane hojii cubbuu raawwatan, fedha Waaqayyoo otoo hin taane fedha isaanii yommuu raawwatan inni obsuudhaan beekamu, inni cubbuu namaaf obsu garuu callisee obsuudhaan bira hin dabarre. Manni Waaqayyoo mana kadhataa ta'uutu qabu gaafa fedha keenyaan, gaafa dadhabina keenyaan mana sana jijjiirree mana kadhataa isa ta'uu qabu, mana fedha foonii itti taasisnu obsuun ni barbaachisu. Waan akkasiitiif hinaaffaan ni barbaachisa. Anuu nan hinaafee jedhe qulqulluun Daawit, hinaaffaan mana kee na nyaatee jira, na gubee jira. Akkamitti manni Waaqayyoo manni kadhataa, manni daldalaa ta'a? Akkamitti manni Waaqayyoo mana tajaajilaaf oolu qabu fedha fooniitiif oola? Akkamitti waan akkasiitiif oola jedhee dubbate. Maaltu daldalamee kan jedhu kana jireenya keenyatti fiduun barbaachisaadha. Beekan mana kiristaanaa inni biraa Ogistiin kan jedhamusi daldaltoonni warra maqaa amantiitiin bu'aa barbaaduudhaan bakka bu'amu. Warreen immoo maallaqa gurguratanis immoo warreen tajaajilaan bu'aa argachuuf barbaadan, warreen tajaajilaan fedha foonii isaaniitiin jijjiiranidha. Tajaajila bu'aa addunyaatiif warreen oolchanidha jedhee dubbateera. Fariisonni mana Waaqayyoo keessatti ni lallabu. Mana Waaqayyoo keessatti wangeela Gooftaa isa nama hundaaf fayyina qabu ni lallabu. Deebii isaanii immoo fedha fooniitiif oolfatu. Isaan wangeela Waaqayyootiin fedha foonii isaaniitiif oolfatu. Isaan wangeela Waaqayyoo lallabaan daldalu. Isaan namoota amantiidhaan daldalanidha. Namoota amantii fayyuudhaaf fayyadaman otoo hin taane amantii gurguratanii warra maallaqaaf oolchanidha. Namoota akkasii ture. Namoota har'as Fariisonni bara sana jiran bara kanas inuma jiru. Mana kiristaanaa gabaatti kan jijjiiran, mana tajaajila Waaqayyoo, mana namni itti Waaqayyoo irraa araaraa fi dhiifama itti argatu isaaf dursa kennuu qaban dhiisanii fedha fooniitiif qarshiif qofa taasisanii manni kiristaanaa badiyaatii jira. Aniif isin mana kiristaanaa keessa akkamittiin deebina? Faarfannaa keenyaan, tajaajila keenyaan, lallaba keenyaan yommuu deemnu manni kiristaanaa mana qulqullummaa, mana kadhannaa, mana faarfannaati jenneeti moo garas kan deemnu fedha keenyaafidha. Yoo namni mana Waaqayyoo kan qarshiidhaaf kan oolfatu ta'e, kan faarfatu qarshiidhaaf yoo ta'e, kan lallabu qarshiidhaaf yoo ta'e, waan hunda caala qarshii kan caalsifatu yoo ta'e, yoo qarshiin hin jiraanne mana Waaqayyoo keessa kan hin seenne yoo ta'e, akka nama dhuunfattiin dhaqee kadhannaa gaggeessuu kan hin dandeenye yoo ta'e, akka nama dhuunfattiin sirna galatoo irratti argamee eebba argachuu kan hin dandeenye yoo affeerrame malee, yoo qarshiin kaffalameef malee, akka kiristaana tokkotti anoo sirna galatoo irratti yoo argame Waaqayyoo irraa eebban argadha jedhee akka nama tokkotti ofii isaatiif guyyuma tokko illee dhokatee dhoksaatti kadhannaa gaggeessuu kan hin dandeenye, nama fuulduratti garuu naxalaa uffatee, nama fuulduratti garuu qamisii uffatee qofa kadhannaa gaggeessuudhaaf kan dhaabbatu yoo ta'e, inni har'as mana Waaqayyoo mana daldalaa taasifatee jira. Innoo mana Waaqayyoo gabaatti jijjiiree jira. Innoo har'as mana Waaqayyoo fedha fooniitiif oolchataa jira. Namoonni akkasii rakkisaadha. Yaa ta'u Kiristoos yommuu waan akkasii kan ilaalu garuu maal taasisee? Wanta isaan harkaa qaban kan fuudhee jalaa darbate. Maallaqa sanas isaan harkaa bittinse. Gugee, hoolota waan sanas hundumaa mana kiristaanaa keessa baase. Isinoo mana kadhataa, mana sagadaa koo, mana abbaa koo isa kadhannaadhaaf oolu mana daldalaa taasistan ittiin jedhe. Asirratti qalbii qabaachuun barbaachisaadha yaa saba Waaqayyoo. Kiristoos Yesuus cubbuu jibba malee cubbamaan jibbu. Badii keenya nurratti jibba malee nuun hin jibbu. Yakka jibba malee yakkamaan jibbu Waaqayyoon yeruma kamiyyuu. Hisqeel raajicha isaati irrattiin boqonnaa 33 lakkoofsa 11 irrattiin dubbii baay'ee nama tasgabbeessu, dubbii nama cubbamaadhaaf akka Waaqayyoo irraa hin fagaanne isa yeroo hundumaa yoon cubbuu balleesses Waaqayyoon guyyaa tokko na deebisuudhaaf jira, deebi'uun qaba, cubbuu koo jibba malee cubbamaa ta'uu koo hin jibbu akka jennu taasisuu dubbate. Akkas jedhe. Anoo Waaqayyoon jedhe, Waaqayyoon ofiisaati gaafan dubbitu ani dhugumaan jiraata akkuman ta'e, ani akka namoonni hamoon karaa isaaniirraa deebi'anii jiraatan
barbaada malee du'a isaan hin barbaadu. Karaa keessan irraa, karaa keessan isa hamaatirraa, karaa keessan isa jallaarraa deebi'aa. Yaa warra Israa'el, yaa mana Israa'el, maaf cubbuu keessan waliin duutu? Anoo du'a cubbamaa hin barbaadu. Yaa kiristaanota, Waaqayyoon du'a cubbamaa hin barbaadu. Waaqayyoon badii keenya hin barbaadu. Waaqayyoon yakkamaan yakka saafaan akka du'u hin barbaadu. Anoo du'a keessan hin barbaadu. Deebi'aa. Karaa keessan isa hamaa sanarraa deebi'aa. Cubbuu keessan wajjin maaf duutu? Ani du'a isa cubbamaa hin barbaadu jedhe. Kiristoos Iyyesuus warra mana isaa keessatti daldalan, warra mana isaa keessatti gurguratan, warra mana isaa keessatti yakka raawwatan, mana qulqullummaa ta'uu dagatanii mana isaa keessatti cubbuu hedduu dalagan, arjummaa Waaqayyoo dagatanii badii raawwatan hin jibbu. Cubbuu isaan raawwatan irratti jibba malee, cubbuu mana isaa keessa raawwannee jiraannee raawwannu jibba malee nuun hin jibbu. Kanaafidha Yesuus Kiristoos namooticha mana sana keessa ari'ee hin jenne. Qulqulluun Yohaannis yommuu barreessu hoolota sana ari'ee baasee maallaqa sana jalaa bittinsee mana koo mana daldalaa maaf taasistanii hoolota kanaa sii baasaa, qarshii kana baasaa, meeshaalee kana asii baasaa jedheen malee mana kooti baa deemaa hin jenne. Maaliif? Isaan ni barbaada. Innoo isaan ni jaallata. Innoo cubbamaa ni jaallata. Akka mana isaati baanu hin barbaadu. Mana isaa keessa akka jiraannu barbaada. Cubbuu mana isaa keessa taasisnee jiraannu garuu hin barbaadu. Cubbuu mana qulqullummaa isaati irratti hin raawwannu isaan garuu hin barbaadu. Kiristoos Yesuus gaafa fannifamu nama hundaaf fannifame. Warruma mana isaa keessa ta'anii cubbuu raawwatan kanaafis fannifamee jira. Warra mana isaa keessatti mana qulqullummaa mana gabaatti naannessan kan isaaniifis fannifamee jira. Isaanoo ni jaallata. Isaanummaaf fannifame. Isaan mana isaa mana gabaa taasisan. Isaan mana isaa mana cubbuus yoo taasisan inni garuu isaaniif fannifame. Inni garuu isaaniif du'e. Inni garuu isaaniif foon uffate. Hunda keenyaaf foon uffate. Nuun hin jibbu cubbuu sana jibbu malee. Kun hundumtuu garuu kan ilaalchisu, kun hundumtuu garuu kan mul'isu namni qarshii jaalachuurraan yookaan immoo mana kiristaanaa keessatti deddeebi'ee kaayyoo isa qulqullummaa sana dagatee tajaajila isaa qarshiidhaaf gaafa oolchu yookaan immoo mana kiristaanattis kan deddeebu yoo ta'e fedha foonii isaatiif qofa kan deddeebu Waaqayyoon kadhachuudhaaf otoo hin taane mana sagadaatti sagada Waaqayyoof dhiyeessuuf otoo hin taane mana Waaqayyoo mana itti sooroman, mana Waaqayyoo mana itti durooman, mana Waaqayyoo mana itti beekamtii argatan taasisee yommuu ilaaludha. Kun immoo manni kiristaanaa akka diigamtuu fi akka badduu taasisaatii ture ammas taasisaa jira. Seenaa diigamuu mana kiristaanaa yoo ilaaltan bara dhaloota Kiristoos booda bara 70 manni qulqullummaa inni Zarubaabel ijaaree haalli inni itti diigame fedha namoota mana kiristaanaa mana gabaa taasisan, namoota mana kiristaanaa namoota tajaajila fedha gabaatti jijjiiran yookaan tajaajila dhiisanii tajaajila fedha fooniitiif warreen oolchan irraan kan ka'edha. Haala kamiin hojjetan Roomaanonni warri Room Yerusaalemiin yommuu weeraranittiin kaayyoon isaanii Yerusaalem qabachuudha malee mana kiristaanaa diiguun turre. Yommuu kana garuu loltoota keessaa loltuun tokko mana kiristaanaa yookaan mana qulqullummaa bara sana ture keessa yommuu lixu dhagaa mana kiristaanaa yommuu kaasu warqeen baqee mana kiristaanaa sana keessa jiru warqee guddaa argate. Inni dhagaasee yommuu ilaalu lakka mana sana keessa kan jiru edaahoo mana sana keessa kan jiru warqee ture. Yommuu kana fudhatee gale loltoonni baay'eenis manni kunoo qaamni isaa guutuu warqeedha. Meeshaaleen mana kana keessa jiran hundumtuu gatii qaalii qabu. Uffanni mana kana keessa jiru hundumtuu gatiin isaa qaaliidha jedhanii mana sana guutummaa isaa diigan. Hundeerra kaasanii ni diigan. Maaliif? Achi keessas warqee jira jedhanii uffatas ni fudhatan hundumaa maaliif? Gatii baasa jedhanii mana sana diigan. Har'a saba Waaqayyoo baay'ooliin keenya mana kiristaanaa diiguun barbaannu ta'a. Manni kiristaanaa akka badduun barbaannu ta'a. Manni kiristaanaa akka jiddu yookaan immoo manni kiristaanaa kabajni ishee akka gadi bu'uun barbaannu ta'a. Fedhii keenya garuu fedhii nuti jaalalaaf fedhii yookaan jaalalli nuti warqeedhaaf qabnu, jaalalli nuti meetiidhaaf, jaalalli nuti beekamtiidhaaf qabnu, jaalalli nuti sooromuudhaaf qabnu mana kiristaanaa kan akka diigamtu taasisa. Namichi suni waan warqee argateef namoonni biroos eega inni warqee argate soorome nutis mana kiristaanaa kana diignee gatii keenya akkuma fudhanna jedhasaan nuti sarra mana kiristaanaa keessatti daldaluudhaan tajaajilaanis haa ta'u daldaluudhaan waan adda addaatiin mana kiristaanaa keessatti daldaluudhaan namoota sooroman yommuu ilaallu anoo maafan gama kootiin hin daldalle maafa mana kiristaanaa keessatti deebi'ee Waaqayyoodhaaf bitamaa jiraachuurra fedha foonii kootiif yoon oolche beekamtii nan argadhaa warqee nan argadhaa nan sooroma jennee
nutis hundi keenya qixa keenyan mana kiristaanaa yommuu saamutti kan meeshaalee mana kiristaanaa gatii qaalii baasan tsillaatii mana waaqayyoo taabota mana waaqayyoo meeshaalee qulqullaa'oo sirna galatootiif oolan meeshaalee uffataa hundumaa luboonnis yaa ta'u tajaajiltoonnis yaa ta'u amantoonnis baasanii kan gurguranii fi mana kiristaanaa akka diigamtu barbaanna jedhaniiti miti garuu fedha jaalala qarshii qabu fedha beekamtii qabu fedha sooromuu qabu fedhi kuni manni kiristaanaa akka diigamu taasisee jira. Ahmed Giraany jaarraa 16ffaatti manneen kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiran yommuu diigu waan musliima ta'eef qofa miti manneen kiristaanaa hunda kan diige waan Kiristoositti amanneef qofa miti manneen kiristaanaa kan diige mana kiristaanaa tana keessa meeshaalee gatii qaalii baasantu jira jedhee yaade warqeetu jira mana kiristaanaa kana keessa jedhee yaade inni mana kiristaanaa kanatti daldalachuu barbaade ittiin gurgurachuu barbaade maallaqa ittiin horachuu barbaade akkuma warra Ayuudonni mana waaqayyoo keessa ta'anii qarshii jijjiirratan mana qulqullummaa keessa ta'anii gabaatti jijjiirassan haala saniin mana kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiran baay'ee kan diige har'a nutis hubachuus dandeenya hubachuus yoo baanne manni kiristaanaa kan diigamtu kallattiidhaan konkolaataa yookaan doozariidhaan yoo diigne miti hojiin keenya guyyaa guyyaatti raawwachaa jiru mana kiristaanaa diigatii jira waaqayyoof abboomamuu dhiisnee fedha keenyan deemnee mana kiristaanaa diigatii jira tola kan fudhattan tola kennaa isa jedhame dhiisnee gatii isa samiitiif yaaduu dhiisnee gatii biyya lafaa yaaduudhaan mana kiristaanaa diigatii jira namni baay'een badhaadhummaa biyya lafaatiif barbaade badhaadhina isa samii goruudhaan badhaadhina isa lafaatiif yaadee badhaadhina isa biyya samii dagachuudhaan mana kiristaanaa waaqayyoo diigatii jira yaa saba waaqayyoo. Waaqayyoon garuu kana yommuu dubbatu sinitti haafu badhaadhinni akkasii inni mul'atee inni guyyaa tokko mul'atee guyyaa biraa badu Maatiyos 6:21 irratti maal jedhe badhaadhummaa ofii keessaniif lafa irratti iddoo bilii fi daana'oon nyaatutti iddoo hantuunni sin jalaa cabsee fudhatutti walitti hin qabatinaa garuu badhaadhummaa ofii keessanii isa waaqayyoon bira jiru ofitti hin qabadhaa isa sanaattuun hin fudhatu isa sana daana'oon hin fudhatu jedhe mana waaqayyoo keessatti nuti badhaadhummaan fudhachuudhaaf deemnu yoo jiraate waaqayyootti amanuudha badhaadhummaa inni guddaan amantii qabaachuudha amantiidhaan badhaadhuudha waaqayyoottiin dhiyaachuudha kasoominaan badhaadhuudha jaalalaan badhaadhuudha hiriyoota keenya jaalachuun badhaadhuudha biyya keenyan jaalachuudha fedha kootirra fedha obboleessa kootii jechuudha ani ol ba'ee mul'achuudha manni kiristaanaa ol baatee yaa mul'attu jedhanii mul'achuudha isa kan barbaadamu yoo akkasin taane garuu wanti kaleessa Ayuudonni raawwatan wanti kaleessa Ahmed Giraany raawwate wanti kaleessa diigamuu mana kiristaanaa isa Yerusaalem irratti raawwate har'as ni raawwata seenaa sanirraa barachuun barbaachisaadha yaa ta'u malee tokko tokko nama gaddisiisa namni seenarraa maal balata jedhamee gaafatamee namni tokko maal jedhee deebisee seenarraa kan barannu yoo jiraate namoonni seenarraa kan baranneedha jedhee dubbatee ture dhuguma seenarraa baratu namni seenarraa kan hin baranne yoo seenaa hunda ilaaltan ta'e wanti kaleessa yommuu Kiristoos lafarra deddeebi'u raawwatame baranas raawwatamaa jira fuuldurattis kan itti raawwatamu seenarraa kan barannu yoo jiraate namni seenarraa akka hin baranneedha kanaaf seenarraa barannee garuu mana kiristaanaa waaqayyoo mana daldalaa taasisuurraa deebi'uun barbaachisaadha haala kamiin manni kiristaanaa waaqayyoo yoo mana daldalaa ta'e nutirraa kennaan waaqayyoo ni fagaata waaqayyoonis nu gidduutti hin argamu manni waaqayyoon lafa kanarra yommuu deddeebi'ee foon namaa uffatee yommuu dhalatuttiin masaraa mootummaatti hin dhalanne mana qulqullummaa yookaan immoo mana sagadaa mukuraabii jedhamuttis hin dhalanne maaliidhaaf mana qulqullummaatti kan dhalachuu dide maaliidhaaf gola loowwanii keessatti hin dhalate golli loowwanii waaqayyoodhaaf mana qulqullummaa maaf caaleef manni qulqullummaa waaqayyoo inni sirrii mana sagadaa yookaan mana mukuraabii yookaan mana qulqullummaa irra gola loowwanii ta'eef maaliidhaaf yoo jettan manni qulqullummaa suni mana saamtotaa erga ta'e waan tuttureef manni qulqullummaa suni mana sagadaa ta'uu dhiisee mana gabaa erga ta'e waan tureef manni qulqullummaa suni mana namni waaqayyootti imimmaansaa dhangalaasee boo'u utuu hin taane mana namni maallaqa barbaadee aangoo barbaadee beekamtii barbaadee ganamaa galgala itti fiigu waan ta'eef achitti dhalachuu dadhabe Alaqaa Kidaana Walda Kifilee kan jedhamanii Hayyuuni beekaas jechuu dandeenya yookaan barreessa mana kan turan biyya keenya keessatti akkas jedhanii dubbatan kawiina kaayeen yeeyyis kawiina noolaawii hojii lubaatirraa hojii tikseetu caalaa wagoola insisaa titbada beeta maqdasa abbaay
golli loowwaniitis immoo mana kiristaanaa isa guddicha mul'ate sana caalaa ni caalaa. Akkamiin yoonaan jettanii Waaqayyoon aduun hin lixne mana qulqullummaa keessatti hin dhalachuutu qabu hoolota gadduutti yookaan tiksoota gadduutti argame. Isaaniif aduu bara baraatitu ba'ee mana qulqullummaa keessatti garuu aduun sun hin baane. Kunoo maalidhaaf yoo jettanii اسم بيت مقدس كونت بيت فياتاي مني كل ما هو من سامتوتا تأجرا مني كل ما هو من دلدال توتا تأجرا مني كل ما هو من نمني سجدا في التديم وتونتاني من نم التوف مللي سورة في التديم ودا مني كل ما هو من نمني تجلبي فنا دف itti imimmaan buusuudhaaf itti deemu tun taane mana namni itti suuraa ka'uudhaaf itti deemu erga ta'e waan jiraatuuf mana namni itti suuraa ka'uudhaaf deemu waan ta'eef har'a mana san keessatti Kiristoos dhalachuu hin dandeenye manni qulqullummaa isaa gola loowwanii ta'e Waaqayyoon iddoo qulqullummaa barbaada waan ta'eef har'a mee saba Waaqayyoo utuu daqiiqaa 5 qofa isinii kenname yookaan daqiiqaa 10 isinii kenname jedhamee mana kiristaanaa wayititti namni sin buuse maal taasistu mee yaada maal taasisaa jira dhaloonni ammaa jalqaba wanni taasisu suuraa ka'uudha. Daandirra utuu deemuu namni tokko utuu Phaaphaasii arge maanni jalqaba wajjin inni taasisu suuraa Phaaphaasicha wajjin ka'uudhaaf haala mijeessa malee sagadee yookaan eebbifamee eebba argachuudhaaf miti. Kaayyoon inni duriitii fi kaayyoon inni ammaa jijjiirame manni qulqullummaa mana itti sagadaa mana eebba ta'uun hafee mana suuraa taasisaa kan jiru nuyidha. Mana daldalaa taasisuun akkasiidha. Jireenya keenyaaf keessan keessatti nutis mana qulqullummaa mana daldalaa taasisnee jirra. Tajaajila isa lubbuu namoota kan walitti qabnu dhiisnee lubbuu namoota dhiisnee qarshii walitti qabu yommuu qabnu mana qulqullummaa mana daldalaa taasisne. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11 lakkoofsa 30 irratti akkas jedhe lubbuu namootaa kan walitti qabu inni kan eebbifameedha jedhe. Maal kan walitti qabu lubbuu namootaa qarshii kan walitti qabu miti jedhee kan barraa'e tarii nuti naannessinee dhageenye ta'a malee lubbuu kan walitti qabu kan eebbifameedha jedha. Lubbuu namoota kan walitti qabu namoota daandiirraa goran kan daandiitti deebisu namoota daandii isa dhugaatirraa deeman daandii isa qajeelatti kan fidu namoota dogongoran kan sirreessitu eebbifamaadha jedhe. Lubbuu namoota walitti qabu nurraa eegama qarshii walitti qabu miti kan nurraa eegamu yoo nuti garuu mana Waaqayyoo keessatti lubbuu nama walitti qabuuf dhiisnee qarshii walitti qabuuf kam deemnu ta'e manni kuni mana qulqullummaa taasisuu dhiisnee balleessatii jira. Har'a raajoonni sobduu addunyaa irratti dhufanii bishaan yookaan immoo wantoota muraasa walitti qabanii qarshii 10,000 gurguratu. Maaliif? Isaan tajaajilaan daldalu. Isaan sagalee Waaqayyootiin daldalu. Isaan hojii Waaqayyoo isa qulqullummaaf ooluu qabu dubbii Waaqayyoo isa qulqullummaaf cubbuudhaaf oolchu. Har'a namni lubummaadhaan yookaan aangoodhaan qabaatee namni gaabbii isa biratti galuudhaaf yoo dhufe qarshii ammanaatiin malee ani abbaa gaabbisiif hin ta'u yoo kan jedhu ta'e innoo lubummaa isaatiin daldalaa jira. Innoo Waaqayyoo fuulduratti ifatamuudhaaf jira. Akka Waaqayyoon Fariisotatti dheekkame kana isattiin dheekkamutti jira saba Waaqayyoo. Hundi keenya dhaabbannee tokkoon keenya ofiin ilaaluun barbaachisaadha. Alli keenya miidhagee uffataan faayamnee naxalaas uffannee mana kiristaanaa keessatti hin deddeebi'aa keessi keenya immoo yoo qulqullummaa hin qabaanne ta'e nutoo mana qulqullummaa kan jedhame qaama keenya isa Waaqayyoos diigatii jirra. Manni qulqullummaa inni jalqabaa immoo qaama keenya tokkoodha. Isinoo mana qulqullummaa isa Waaqayyoo akka ta'e hin beektanii jedheera. Kanaaf mana qulqullummaa isa Waaqayyoo yoo taane akka fedha isaatti deddeebi'uu qabna. Abboomamuu ajajamuu qabna. Nama fuulduratti adii uffannee nama fuulduratti adii dubbannee deddeebi'uu qofa otoo hin taane keessi keenyas haaluma saniin addaachuu qaba. Fariisonni garuu akkas hin turre. Maatiyos 23:28 irratti akkuma dubbate akkas jedheen Kiristoon isinis yaa barsiisota seeraa fi fariisotaa isin fakkeessitoota nana wayyoo yaa fakkeessitoota nana isiniif wayyoo isin akkuma awwaala noora dibamee alli isaa bareedee keessi isaa garuu reeffate keessi isaa garuu lafeedhaan guutame sanaadha. Isin akkasiidha. Isin afaan keessaniin waan gaarii dubbattu keessi keessan garuu hamminaan dubbata. Isin ala keessaniin hin hatinaa hin ejjinaa jettu isin garuu ofii keessaniin hin hattu hin ejjinaa jettu ofii keessaniin ni sagaagaltu. Isinoo wayyoo isiniif jedhe. Wayyoo nuuf warra fakkeessitoota ta'aniif yaas kiristaanota. Wayyoo nuti warra naxalaa uffannee mana kiristaanaatti deddeebi'aatii garuu dhugumaan keessi keenya qulqullaa'uu dadhabeef gaabbii galaa jedhamne isa guyyaa guyyaadhaan dhageenyu garuu isa gaabbii galuu dadhabneef
Mana qulqullummaa keessatti yeroo hunda deddeebi'aatii lapheen keenya garuu gara isaatti warra deebuu dadhabee fi nutiif isiniif wayyoo jedhamee barraa'ee jira. Kiristaanonni jireenyi keenya kan namoota biraa gara Kiristoosittiin waamu abbaa keessaan isa samii ilaalee namni gara kootti yaa deebi'u kunoo isaanoo kiristaanota mana Waaqayyoo keessatti ni tajaajilu. Kunoo isaanoo kiristaanota lubbuu isaanii fayyina obboleessa isaaniitiif oolchu. Kunoo isaanoo kiristaanota dadhabne toon jedhiin gatii malee tajaajilu. Kunoo isaanoo kiristaanota hin sobanii. Kunoo isaanoo kiristaanota mana Waaqayyoo keessatti wangeela waliif dubbatu warra jedhaman. Kiristoos Fariisota mana isaa keessatti yommuu ilaalu faarsa Daawit yommuu waliif dubbisanii miti kan isaan arge. Isaan yommuu daldalan isaan arge. Har'a Kiristoos mana qulqullummaa keessatti yeroo hundumaa ni ilaala. Iji Waaqayyoo yeroo hundumaa gara mana qulqullummaati. Gurri isaas yeroo hundumaa gara mana sagada isaati jedhamee barraa'ee jira. Kanaaf isiniin Kiristoos yommuu nu ilaali har'a maal yoo taasisnu nu ilaala laata? Yommuu nu dhaggeeffatu har'a mana qulqullummaa keessatti hojiin keenya maal ta'e nu arga laata? Innoo iji isaa yeroo hundumaa gara mana qulqullummaa isaati. Innoo yeroo hundumaa manni isaa akka qulqullaa'u barbaada. Innoo yeroo hundumaa nuti bultoon isaa akka qulqulloof nu barbaada. Inni guyyaa hundumaa nu ilaala. Fariisota kaleessa ilaalee har'as nu ilaala. Mana kootiin daldalinaa, mana koo mana gabaan taasisinaa, mana koo mana kadhataa taasisaa nuuf jedha. Mana isaa mana kadhataa taasisuun nurraa eegama. Mana isaa mana qulqullummaa, mana eebba taasisuun nurraa eegama. Nuun ilaalanii namoonni gara Waaqayyootiin kan itti deebi'an taasisnee gara isaattiin kan itti dhufnu ta'uu qaba malee jireenya keenyan ilaalanii namoonni kan nurra deeman ta'uu qabu. Abbaa Phaakumis gara jireenya kiristaanummaatti yommuu dhufe seena isaa yaadattu yoo ta'e mana hidhaa keessa ture. Kiristaanonni utuu isaan beekin isa gargaaran, isa obaasan, isa nyaachisan. Maali jarri kun maaf akkana naaf godhuuf? Ani fira isaaniitii miti. Anoo yakkamaadha, nama hidhameedha. Maaliif jedhee yaade? Yommuu gaafatu isaanoo Waaqa tokkicha Kiristoos jedhamu qaba. Waaqa tokkicha Kiristoos jedhamu qabu kan jaalalaan isaan bite, kan cubbuu hundumaa isaaniif dhiise qabu, kan gatii malee isaan jaallate qabu, kan oolma malee isaan jaallate qabu. Boru naaf deebisu yookaan immoo boru gatii koo naaf deebisu tun jedhiin kan isaan jaallate qabu kanaaf gatii malee si jaallatanii jedhan. Innis isa booda mana hidhaatii ba'ee kallattumaan kiristaana ta'e. Yaa saba Waaqayyoo mana qulqullummaa keessatti deebinee hojiin keenya qulqulluu yoo hin taane gatiin qabu. Uffata adii uffannee keessi keenya adii yoo hin taane gatiin qabu. Wangeela qulqulluu wangeela fayyina qabu dubbachaatii yoo nuti fayyina gatiin qabu. Gaabbii galaa jechaatii yoo nuti guyyaa tokko gaabbiitti hin deebine gatiin qabnu too dubbii isaatiin namoota daldalu. Too nama sagalee Waaqayyootiin daldalu taana. Sagalee Waaqayyootiin daldaluutirraa dubbii sagalee Waaqayyootiin daldaluutirraa mana Waaqayyoo isaa mana gabaa taasisurraa Waaqayyoon na oolchu. Isa baranneen firii 30-60 busnee waamtuu maqaasaa dhaaltuu mootummaasaa akka taanu tolaa fi eeyyamsaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfaataa fannoo isaa Dubroo Maaramiidhaafis galanni haa ta'u. Ameen.